Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya har'allee waan haraatiin isinii gadi baanee jirra. Sumayyaa fi Sa'iidoon maal wal godhu jiranii, akkamitti jiranii, maalitti jiranii wanna jedhurra takka lama jennee isinitti haasofna. Garuu har'a viidiyoodhaan isiniin dhufnee garuu bashannana keenya achumaan laalaatiniini achumaan waliin haasofna, yaada qabnullee waliin ibsannaa isiniin jedha. Xiqqoo dammoo gaflaa wayiitu na qabe. Saniif sagaleen kiyya duraayyuu furdaadhaa taaftee furdate dhiifama isiniin jedha. Sa'iidoon wanni kun piraankii ta'aa fi dhugaa ta'aa garuu rabbi haa beeku. Mucattii tana fatanaa keessa seessee jira. Jaartii isaallee qormaata keessa jirti. Ilmootiyya arguu hin dandeenye, ilmootiyya yaadee jira. Ilmootiyya arguuf laazim deemuu qaba gara biyyaa jedheenii jira. Garuu isiin eeyyamamaan taane bootti maaliif nagattee deemtaa? Yoo na fuutee naan deemuu qabdaa? Achitti osoo ka haftu taate ani maalittiin beekaa? Saniifuu isiillee hin eeyyamsiisna malee hin deemtu jetteeni jirti. Sumayyaan maal jettee yoo jettan, Sumayyaallee akkamitti isii eeyyamsiisaa, jireenya isiitti irratti isii eeyyamsiisee dhufaa lolaa jirti jechuu. Jaartiilleen achi balaa gadi buusaa jirti. Tunillee asii gadi balaa buusaa jirti jechuudha. Sa'iidoon jidduu kanatti cinqamee jira. Osoo nama biraa taatee silaa maal godha jettanii yaaddan? Mucattii tanaas maggatee biraa deema jettan moo waan isiin jettu kana fudhataa? Kalaas Sumayyaan daa'imman homaa gochuu hin dandeettu. Bakkuma jirtutti xaxxi jetteetti heddii saniifuu tana furmaata kennuufii qaba jettan moo Sumayyaa bira deemuu qaba, tana gatee tana itti deebi'aa, gaafa biraatti deebi'uu danda'a jettan? Mee yaada keessan naaf ibsaa sananzaa. Ana akka yaada kiyyaa jechuudha. Sa'iidoon dhugaa dubbachuuf dursee jaartii isaa san amansiisuu qaba malee wanti tanarraa fixatu takkallee hin jirtu jechuuf. Tunillee piraankii irra dalagee yaada hin taane keessa isii seensisee jira. Deebi'ee damo maatiin dhufee akka jaarsonni dubbatanii akka isii fuudhuu itti himee jira jechuudha. Kun hundi osoo jiru isiin hagana obsa dhabuun isii gine hedduu namatti ulfaataa. Maaliif mucattiin tun ilmoo wajjin jirti, daa'imman isaa qabattee taa'aa jirti, biyaansiin cinqamtii, jaartii lammataarra fuudhaa jira. Kun hindi silaa isii dhukkubsuu qaba. Saniifuu deemii, yoo kana yaaddu taate deebitee na fuudhuu hin dandeettaa? Ammaaf deemitiin san tasgabbeessii deebii, ani bakkuma jirutti si eega jetteeni silaa deemii jaartii isaa san tasgabbeessee waan jiru isii waliin fixatee deebi'ee akka ilma dhiiraatitti jechuudha isii fuudhuu qaba jechuudha. Silaa akkas osoo godhe bareeda. Tunis uf ajjeesaa malee waan biraa wanni isiin jettu hin jiru jechuudha. Maaliif bakka ajjeechaan isiif salphaa ta'ee jira jechuudha. Dubartiin akkanaa gizee baay'ee kan argite waan an je'e malee wanta biraan dhaga'u dubartiin jettu dubartiin argitanii namarraa hin hubanne jechuudha. Kaarraan hin hubanneef buru hubachuuf hin dandeettu jechuudha. Maaliif laazim hubachuuf qabdi. Kalaas jaalattee miti waan isa jaalattuuf waan inni godhu kana yookaan immoo waan inni irra jiru kana silaa hubachuuf qabdi beeytane akka yaada kiyyaa jechuudha. Kun yaada kiyya, yaada keessan hin beeku kan maal akka isiin jettani. Ani garuu gara kiyyaatiin osoo isaaf hubattee bareedaa waan kana jechuudha. Akkanatti loltee balaa buustee hin ta'uu, wanti akkanaatu ta'uu hin qabu. Yookaan na fuutu na fuudhi, yookaan yoo na fuudhe na dhiisi, uf ajjeesaa. Yoo ati ka daqiiqaa muraasaaf biyya kana deemtu taate uf ajjeesa jette. Mee dubartiin tun amma sirrii jirti jettanii yaaddanii isiin? Yaadni isii kun sirriidha? Yaada sirrii miti beeytanii. Isaafillee hubatuu qabdi. Mucattiin biyya ambaa keessa ka jirtu sun tuni maatii isii keessa jirti, fiiraaf ahalii keessa jirti. Waan fedhe yoo taate isaan hin tasgabbeessanii jechuudha. Garuu ka isii kan ala jirtu argitanii, kan maatiin isii bira hin jirre, ka haadhaaf abbaan isii bira hin jirre, kan kophaa isii biyya ambaa keessatti daraaramaa hiraaraa jirtu sun hin jirti. Sanu ilmoo lama qabattee jechuudha.
san yaaduu qabdi sila akka yaadaatetti jechuudha. Maal kalaasi fuudha jeeni jira wanti biraa hin jiru. Si jaaladha jetteeni jaalalli nama hundaa bira kama jiru kama addunyaan hundi wal jaalate wal fuudhaa jiru wanti haarofti yookaan immoo wanti haaraa hin jiru jechuudha. Piraankii jedhamte piraankiin kun immoo akkana isii boochisu akkana isii godhu natti hin fakkaatu jechuudha. Kun waanuma biraati shayxanuma biraati argitanii akka waan argitanii waa hunda yaaddee dura mataa isii keessa jiru tokkotti ana nagatteen deemtu jette akkatti itti maramte kuno akkuma argitan miidiyaa irra jira viidiyoon waraabbamaa jira viidiyoo baradhee jira sinigalee kun hundi jechuudha. Kana ta'uun isii hedduu ulfaataadha. Garuu dubartii teennaaf rabbiin haqli haa kennuufi kan miidhamtu isiidha. Osoo ama isii irratti kafuudhu taate hagam tokko miidhamti hagam tokko silaatti itti yaadde yookaan immoo hagam tokko silaatti dhagahama jechuudha. Sinigalee silaama hagam tokko itti dhagahama osoo isii taate osoo sirra fuudha jeeni irratti fuudhuu ka barbaadu taate sila akkam taate jechuudha. Amma deemtee ilaal aga kana amma isaaf hubachuu dhabuun isii jechuudha. Dubartiin dhugaa mataa jabaatti ka jedhan sun dhugaa dhabeetani maalifi akkana yoo nu laalan dubartiin garaa laaftii nuun jedhan malee kaagaa kennaa garaa jabaatu hin jiruyyuu namaaf hin hubannu yookaan ofii kennaa ofii hin hubannu waan ofii kennaa jennee malee ishii hin jennu sinigalee. Saniifuu dubartiin argitanii cimtuu taate yoo jette bareeda kanatti waan hin taane kanarratti hiriir jette yookaan immoo du'ee argama naajjeesaa na falaxaa jette jechuudha. Ani garuu mucaa kana ittiin gadde maaliif ittiin gadde yoo jettan sila haadha ilmoo isaa san tasgabbeessuu qaba malee kana kalaas jaarsatti kennee biraa deemuu qaba. Kalaas jaarsi barbaadanii kootu fuudhe yaa jedhaniini hin barbaadan taanaan hin fuutu jedhaniini waan kafalchisiisu. Garuu haadha ilmoon suni haadha ilmoo isaati ijoollee isaati. Isiin osoo waa taate ilmoon isaa sun maal ta'an osoo isiin gaggabdee osoo isiin hospitaala seente osoo isiin dhibamte waa taate daa'imman san bira eenyu dhaabataa eenyutu bira taa'aa eenyutu sila akka isii sanitti ilaala jechuudha. Sila kana hubate sila jaartii isaa san ka biyya hambaa keessa jirtu tan biyya hambaa keessatti daa'ima isaa qabattee hiraartu saniif yaaduu qaba malee tanaafi miti jechuudha. Tana itti deebi'a kalaas hin fuudha jedhee miti kalaas wannummaan isa gaddisiisu hin jiru maatiitti kennee maatiin dubbatee haga fixu sila ka'ee deemee taan tasgabbeessee taan bakka godhee fi yaada san keessaa isii baasee sila deemuu qaba. Aslan fuudha isiin in orgineeyyu argitanii fuudha in orgine jettee jirti Sumayyaan jechuudha. Waan fuudha in orginiif maaliif piraankina godhee maaliif akkanatti lafumaa ka'eetiin waan akkana kana yaadee tu isii aarse malee fuudha isaa fuudhin hin jenneen Sumayyaan beeytane. Saniifuu silaa bakka Sumayyaa kana buutee mucattiin tun yaaduu qabdi. Osoo bakka amma isii tana taate sila mucattiin tun sila maal of gooti jettanii yaaddan daa'imman isaa sanuyyuu gattee sila lubbuu ofii hin baasti jechuudha. Argitanii lubbuu isii takkittiif jettee amma of ajjeesa ka jettu kana osoo daa'imman kennee fi biraa ka'eetiin inta biraa deemee ka fuudhu taate daa'imman gattee lubbuu isii baasti jechuudha tuni sinigalee. Saniifuu dubartii akkanaa ta'uu yaadinaa dhugaa. Dhiirri numa jaalatama yoo jaalatame illee seeraan heeraan isinaa fuudhu malee dirqisiistanii baqqaan duwweedha an of ajjeesa ani maarree ta'a ani akkas ta'a jettanii bultii boruutiif isiniin ta'u. Bultii boruutiif isiniin ta'u boru waan isin gootan kana sammuu isaa keessa kaa'eetiin isin jeequu danda'a jechuudha. Saniifuu dhiirri yoo akkanatti ilaaltan nama salphaa isinitti fakkaattan jechoota isin takka lama jettanii jettan hundayyuu inni itti yaadeetiin isinii deebisaa jechuudha.
saniifuu yaada mucattii tanaati irratti waan yaaddan naa barreessaa isiniin jedha. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuu keessaniif galatooma. Sagantaa biraatiin haga walitti dhufunutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh.